ينجر ترامنو دربيتي بكي جرت أنا كان نجرو ما ساكي سنجر وجيك يرجع يرتني روباياني لفك أفرا بكا كنا فانو جدا تاكل تنسون باسا ما أجين نجرو نمنو نبر نجرو لا قالني يفتح فاتو أرموتي يا Gandi ammallee waan gootu takka hima akka taatu yeroo wanni kanaa ta'e akkuma burqaan je'etti baaragini ammallee akka tasaa ta'e rasaasni nama dha'uu mala rasaasni hoggaa sidhee sillaalessu si hadocha malee yeroo san please nama beeytittillee yoo ta'e waliif hima dhiigaatu namarraa hedduu yaa'a bishaan itti dhuynaan namni hoggusuma kutu sigale yeroo rasaasni nama dhahee carquma bira jirtuun dafanii if hidhanii bishaanirraa fagaachuudha baga rabbi si baase wanta akka informationaatti qabachuu qaba namni hundinuu yeroo dhiini guddaan isinirraa bahu jiraate bishaanirraa fagaattanii daftanii dhiiga keessan carqee isin bira jiruun hidhattanii nama laaleessu rasaasni si hadocha malee ni hadoodda gara rasaasni sidhe gizeessa yoo daftee dhiiga keen hiine gaggabuu malta akka tokko ta'uu dandeessa bishaanirraa akka fagaatan namootan biyyaa bahan wanni kanaa yoo isinitti taatee reefummaa nuti hafuurri ati darbuu turte san hafuura gartee nama rasaasni dhee hadoocheeti nutti fakkaate akkasin nama hadoocha rasaasni hoggaa nama dhee nama baareessa waan akkasii yoo kan isin qunnamullee ta'e rabbi isinirraa haatiisu wantoowwan hanga kana daftanii miila keessan hidhachuu yaaluu talamada lafaa haatachuu miila keessaniinis ta'e dhugaatiinis ta'e kuni dhaamsa kiyya ammoo rabbi isin haatiisu hunda keessan obboleeyya. Dubbataa garee tanaa dubbatu turte sagalee teettillee dhaggeeffanne ganiyee baga rabbi si baase egaa yite Oromoon leeni dhugaasii maa eega kanamni si madditti goddame jiraate galaana afaan teessee galaana keessa teessee galaanni mana fuudhaa jechuun dubbiidha. Hagasuu haga rabshaan kun xiqqashoo achi goggorutti mala wayii tokko dhadhaadhuuti bakka tanarraa illee taatu xiqqashoo achi ji'ishi qaalii teenya lubbuun taabbaa hin nama tana inni itti Oromooni. Ebil hurmaa salaasa abbaa maa ijii jedhanii beeytu. Ebil salaasa abbaa maa ijiidha. Ebil hurmaa salaasa abbaa maa ijii jedhanii hurmaa jechaa kan akka dubartii ta'e gurratti hin beeka beeyta. لا 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 هذا خلقنا عندنا نمتشي بعيدة لا 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 وين يجي هم برنا عندنا نمتشي بعيدة وين يجي هم برنا عندنا ما تبرتين بدو نفتي ميتين عندنا بعيدة لا 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 يا رجال هذا خلقنا عن جد لا 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 هذا رجال خلقنا عن جد بقى قالت كتكا مكاكا بلا غارا كورما كان جيتشودا غارا كورما كوروما فربادن كان هيدني بارين جيران ارمني بارين جتي وامتي بيتا باريني بارين يوكين بير جتين غارا كورما كان جيتشو سانغا غالا كما اچمتي يوكي كوروما فربادن كان amma gaala dhale jechuun gaala dhale akka fakkeenya horii dhaltii jennu saniin beeytaa miti biyya keenyatti gaala dhale kana kalfahaate jedhaniin ilmoolee gaalaa jiisaa tana haashii yookiin hiwaar jedhaniin beeytaa hiwaar jedhanii waamanii ammallee gaala raaddolee jechuu akka fakkeenya raaddolee biyya keenyaa san jechuudha goromoota himnaan miti goromaa horii jenna biyya keenyatti. Bakraa jedhaniin biyya kanatti jechuun afaan arabaatiin bakraa jedhama. Jibicha fakkeenyaa fi jiboota mirgoolee biyya keenyatti ka horiisan ga'uuta jedhaniin. So wanni hurmaa jaamuun jirtu jechuudha gaala keessa. Sumaafite. Yaa abbaa kuni waan biraati dubbii biraati namtichi bakka olii gadi mil'ate baadiyyaa keessatti. Gaalli kunniin naan jedhe ka adda deemu kunniin karimaa hin qabne kunniin naaga yookiin lagaat jettiin lagaat itti waamti beeyta. Ani waan jedhaniin hin beeku wanni hin beekne kan rakkoodha. Qabatee dubbatee jedhanii marattichi gabaa darbatee aditti gadhiise dubbii jata afaanii qabu.
Wannan bayani naman bayitu yani. Wannan bayani naman bayitu. Kabad dalle batu bade jedhani ka gabaa darbate maraattichi ummata zuumaa kana dhagaa gafuriyaadha. Eben hurmaa salaasaa abbaa maa ijii jedhee nagarraa mataa kana keessa na yaa. Waan gaafa san jedhe zayyoo amirra deebi'ee yaadadhu bakka waan addaati beekta gaaf tokkollee namtichi asuma na dhufe baadiyyaatti araba wayii arabni kun yoo horiin jalaa badu yookiin gaalli jalaa badu makiina soqa mini bila siin jedha beekta siin irra dhaabbate gaalli kun ka'ee nuti siin jedha akkuma dhimma si qabu an fakkeenyaaf nama biyya keenya yoo si qorate yoo gaafii si baay'ise maana gaafata jettee xirixaaree gootaa miti asitti waan akkasiin jiru biyya kanatti jechuudha makiina kana godhee si bira dhaabee sahara keessa jechuudha mini bila siin jedha beekta yoo barbaade. Waa gaafiin kun amala isaaniiti ammallee akka waan jinnii wayiitimtu eenyutu dhufe jettee nama dhufe akka waan beektu eenyutu dhufe jettee si gaafatte aran kun jechuudha uumaa waan akkasii wal eeganii hin beekun beekta. Ati darmaatana jidduudha hurmaa edden. Suni akkasitti suni fanaa godhe namticha wal finne. Amma namticha biraatu natti dhufee baadiyyaa keessa natti dhufee bakkuma sanii bakka natti dhufee. Mini bila kanaan jedhe ka ibaluutii jedheen. Ween amma kanaan jedhe. Ammiin kiyya ka dhugaa biyya jiraa jedheen afaan warraatiin. Ammi kunu ammii keeti naan jedhe kasii nyaata sii kennu ka mallaqa sii kennu jennaan kalli wallee haazaa jedheen haazaa ammi haajaa jedheen leeyta kun ammi haajaadha jedheen leeyta ammiin kiyya ka dhugaa biyya jira haadha ammi haajaa jedheen leeyta. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أول مرة ما بشوف سنسي من عندنا مدينة كامتين. Dudi biaya ada. Takku ani haga takku nanje nama wan akka nanje takku agar nanje malah bolam akka nanje nabi radabati makina na zor pate. Ade rek jadi jenna ade rek biji jadi. Ade rek ya kaduga biya jadi. Hada ammi haja jadi. Duga ga haja walin nufite male way ko duga dire. Ofa wallan untu riwayat jira mudanno heddu wallahi wa ajaibati gaf to kolle biyati beita mudanno qaba harar guddon sun sena qabdi beita na harar guddon sena walti qabna yero walati bakka kara bara kan dhufe hattun najiljite ba sensa wacale kana bi ba wacale ratti najiljite hattun Ori chok naan jedhanii aki dulla jawwee fakkaatu tokko mataa jalloo tokko natti qabanii aki shaadaa na qabsiiftee hattuun beeyta. Dulla mataa jalloo tokko Sumaaleen daangaa wacaalee seensa wacaalee baa wacaalee irra na jiilchanii guyyaa tokko achitti azabamee bira taree yeroo awwalaa beeyta. Amma asuma yaaboo marraa lammataa odoo su'uudii kanan seeniin qabamee gadi bu'ee finfinnee halkan shambulee gadi gargaleetiin gaafa guyyaa sadii jijjigaa jira beeyta. Awoo jimaa kana bitadhee maqaa ciroo kanarraa jimaa diimaa kana bitadhee jimaa qamaanee ufin beeynu siin jedha wayi taarar guddoo kana gadi buunu aboo afaan magriibaati. Zuura ma algaa kafallee malee homa takka nu uummata hirribaati miti uummata hirribaa addaan galee beeyta. Mirqaante. Mirqaane yaa abboo algaa kafallee odomaa waan takka hirrafin namni arraba ufii nyaata siin jedha urjiin tun gaduma kalooyitii akkana ollaala siin jedha barakka waan ifaa gitaarra galchanii kanatti. Tanduran qamaate tureeti. Ni qama mirqana bakka calna gooti jimaan bakka. Amma hattuun na jeelchite harar kana keessa yaa aboo birrii tana tamsaasuu qaba jedhee birrii tana facaasuu qaba jedhee jismii keessa lilmoo soqaa bulee aboo limloon tun mee argatu limloo harar tana guutuu keessa deemaa bulee. Asiin gara jijjigaa gadda barsu kana tare asiin gara yaa agi bebe kiristaanii kan lagat tare garana tare algamaal bule siin jedha limloo soqaa bule limloo. Gara asii masgiida guddaa kana ol tare garana tare laphee marsuuqa maraseedha limluma takka dhabee harar tare guutuu ga'e deemaa bulee warra koonna mangoone aboo. Aboo kolfee
Halkan keessa gara fajrii kanatti yoo gurbaan deemu gurbaan inni illee mirqaan himataa siin jedha maan naa raba. Ya terga. Tole wallahi. Wallahi waan akkasiitu jiraati Mudannoo ajaa'ibaati hedduu takka galatoomi ulfaadhu wallahi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you jaalanne hedduu takka galatoomi mudannoo bareedaa hedduu takka nusanitiif. Keef. Jirtani. Thank you. Jira, alhamdulillah. Mana babbareechuu turte. Maashaallah. Warri mudannoo intanis mudannoo teessatti ajaa'ibaati. Silaa warra biyya arabaa kanaa mudannoo qabaa beekta. Akkasii hayyoo warra duraa jiraa miira isa salaamna malee. Namni si dura eenyu jira mistireera. No atumaa jira mistireera duuba. Okay. Dhugaa dubbachuudhaaf mudannoon biyya arabaa namni keenya waggaa biyya arabaa kana deeme mudannoo ajaa'ibaa tana qabaa beekta. Nama akka kee kanatti walitti qabee gaafatu dhabe malee. Garuu amma furmaata argataniin isiniin jaasu waanuu baga gammaddan mabruu qalee. Akkasitti hangaafa beekte waggaa umriin hayya ijoolleetiin biyya kanarraa deeme fiisaadha jechuun yaan seema tokko takkan ta'a. Biyya arabaa tana giseen dhaqu ganda tujjaara tokkoon dhaqe. Ijoollee shabaaba qabdi qaalittiin ijoolleen shiishaa dhugdi beekte. Ani afaan hin beeku. Gaawwaat kana jechuun buqqee shiishatti hin beeka biyya kanatti. Gaayyaa. Gaayyaa jechuun. Eewa yaa Samiira naan jette. Ruhi jiibii min maxbax gaawwa naan jette isiin. Ani maxbaxa giseen dhabu gaawwaan agarree barbaade dhabe. Ati shiishaa barbaadde? Suxaa gubbatti ganama argee miree suxaa gubbaa beete. Irraa dhiqee bukkeelee hunda solchee. Jitti deebiite. Hoggaan hanga fidu. Yaaristiin dhufteessa. Ishaati Samiira naan jette. Barsanuu jaarsaa jaartii hojii tattaa'u jiranii. Isaan gaagaawaa haluugan kana tallaa jaalisiin dabalattee kushiinaa keessee achii fide naan jette. Amma gaa qaalichi abbaan manaa akka ijoolleen isaa tolchiishaa dhugduun fedhe gaanu. Okay, wanni dhoysanii mana kaanii hojjete. Dullacha namtichi sirarraan koo dhokaysanii fooqee gubbadhu gan. Samiiraa tiyyaan tana buurii hojii mataa qabdee itti fidde gaa. Allaa igilaag naan jette gaala. Jarri walitti cicciree lafa ta'a. Allaa igilaag naan jette beekte. Amma an addanaan baane ganaan dhiyoo takka ta'a. Isaan bira dhuftuu jira. Dalayduma Itoophiyaa irraa fidan mana obboleessaa ta'a dalaydu isiisan tofaan beekaa ganaan arraba kan hundi isiisan gaafadhaa beekadhu. Michoo sa'aan isin akkas naan jettu maqriiba ishaa'ii booda ziyaaraa mana adeera isaanii dalaydii fidanii dhufan. Bar qaalittiin tiyya kana naan jettee maali hin jeeni beekte. Bar rabbi siyaa kuchiisus hin jettee naan jettee mire dhaqeetin kanuman lamaan isaan jalaa dhageessaniin ati reefu kana naan jette bakka tiyya siyaa kuchiisu jeeni harkaalittiidhaan. Ati eenyu sitti bee naan jetta isii tanaan natti beenye. Boolla qotatte akkasitti. Akkasitti mudannoo lammadaanis tajaajilaa takkan qabatan man dhiyoon tana ogummaan biyya tiyya tana galuuta ajaa'ibaa takka mudadhe. Suudiraa biyya galte. Yeroo san ijoollummaadhaa gisee asii deemu suuraa ka'eetiin baasboora kana baafadhee deemee miire mataa kana mucuxadheetiin ijoolleedha mataa banaa suuraa ka'e. Eegan biyya arabaa dhaqee mata kudha takkaa miire. Allah. Ubrii qiyyanuusa asin jiraadhe nuusa biyya achiin jiraadhe miire hoggaan as dhufu achi magaalaa xalabaa sanii bade baasboortiin qabu. Wanta waraqaa eenyummaatis hin qabu mootummaan na qabde dhumaan tana bar soomala guyyaa lama bulle. Hoggaa mootummaan na qabdu paaspoortii fi waan hin qabu kana na gaafatanii miire hin qabu jeen. Hayyee mana namaa nu garsiisi dabbari nafsik naan jaan. ما أقطع رزق الناس خلي يعيشوني خلاص أنا شبيت من السعودية وديني في البلد جيت من دي قامة شرطي كان قابي خانة قامة ما يجوز. قامة يعني رزقي ما براي مرو ما أنا قرسيسي قدي سدي صار ما أنا ما يعني حبشات اليوم بيتي ما ندون قرسيسي جس سدي سناجا فلو رزقي أنا ما مرو جنة نرى قالت يا ريت ما ولا درب قامة جيسة جيسة ما نداس نجيسة بس ما نقولش سالن ترى بعدين دو فهم يرى أما وأنا خيون تقول بعث فودري تي بك كونتراتا سن يعني مختبة جانب بك سراتنيا رافلة تنتك جرتي أشي نجيسة
amma haqaalichi khasilaana fide kun rabbi raamtaa godhuuf ni du'e jaan hoggaa bilbila isaanii bilbilan kaasan qajarri fayyaa bilbilli isaanii hoggaa kana gaanii guyyaa 15 achi bakka silaa safaaraa jaamtu san akka safaaraa suudii akkuma safaaraa suudii achi keessa jirtu jira tarma yaani uummanni achiitii fi Itoophiyaadhaa ishtiraaka hojjetaanii hojii dalagan jechuudha. Mana hidhaa osoo hin ta'in achi kaayaniituma nama kana hangas wanti godhanii geggeessan kara biyyaa amma tikeeta naa muranii waa hunda naa fixanii gisee Itoophiyaa na fidan. Ani baasboora waan takka harkaan qabu miree waraqaman itti achi shurxaan akka na qabde ragaa qabu san malee. Hoggaan boolee tana keessa gabbu afaan amaaraa firii 3 tokkoon beeka. Amma anis afaan kana nin tuffadhaa dubbachuun fedhu. Fidi waraqaa ittiin dhufte naan jedhan hoggaan itti kan kooppiidhaa si kennanii sun sirrii miti naan jedhan ammoo uummanni as keessa dalagu kun fuudhee tokko isin ammallee biyya Oromoo keessa tetteessanii keef maatii daruun tikallami Ingiliffaa sadeen beeku tokko itti dubbadheetuman akkamitti biyya Oromoo keessa teessanii Oromoodha afaan Oromootiin naman keessummeessine gisee joon itti gaafatamummaan tokko achi keessa dalagu itti nagajeelchanii warra shawaa kana afaan Oromoo dubbataa na dubbate san booda biroon na naqeetuma kompiitara keessa suuraati jedhan agarsiise. Asha aduu billatu danaa miti. Rifeensa qullaatanii? Rifeensi na qullaadha. Gaafa sun gabbattuu fuulli xiyya baxxee kana dirree roopilaa fakkaata. Anaa Amma suutii ta'e babbareedde. Oscar gana qabaltee tuuta. Tunanaa miti. Amma maqaa abbaa xiyyaa guutuutti himeetiin jiraame Abdullaa Ismaanjee guutuu ilaa haakoti hime dhaloonni xiyya magaalaa jira wanni hundi isaan bira jirti beekadhu. Anqaalli kunis dhufee na dubbatu tunsii naan jedha ashaa dubbillana. Amma funyaan baaftee mee suuraa deemaa lalla. Gaafa darbu pilaa fakkaata. Kallatee funyaan baase. Anaa miti ashaa dubbillatu jedhee jira. Jarri ammas kunoo maqaa abbaa keetii bakka itti dhalattee araddaatu waa furiidhaan jedhanii naa dubbisan. Akkasitti mucaa tokko yaamanii mucaan san baankii Oromiyaa achuma keessa maallaqa sharafaa achi yaaboo tunsii bitti dhaloota keetii kana jararraa gabbeenaan jeeboolee keessaa dirqiin gana baase. Thank you brother. Tole wallahi waan bareedaadha hedduu takka bareeda. Thank you. Akkasitti lakkaanuu namni gisee biyyaa bee waan ajaa'iba argaame suurumatti jijjiirtuu jarri kompiitara keessaa nama meeqaan na laalu ta'an anaa miti. Amsaa jimaa jettu ta'u. Wallahi hedduu takka bareedaadha hedduu takka nu argite. Akka taphaan kanatti mana kana sappoortii namni kun barbaadan sababni isaa namoota asirratti. Maashaallah kan kun galatooma hedduu takka. Thank you hedduu takka ulfaadhu. Mudannoon gaa'ela biyya Arabaa kana jiru mudannoo dilaa jira isin kofalchiisna itti fufaamee warri nu jirtanis. Thank you. Aye galatoom hedduu takka ulfaadhu hedduun bohaartite galatoom. Thank you sabaan. Ulataan kee nurra guddatu jira. So namni mana kana sappoortii godhu barbaaddan wantoota giiftii fi wantoota garaagaraatiin sababni isaa deebifneeti namoota asirratti mudannoo garaagaraa nu himanii nu bohaartaniif deebinee waan kana nu jecha ispoonsara ta'uu jechuudha uummata saniif deebi'ee malee faayidaa biraa nu qabu. So gargaaruu dandeessanii wantoota garaagaraa asirratti sappoortii godhuu dandeessan. So yeroo mara wantoota garaagaraa haaroo finneeti namoota garaagaraa mudannoo garaagaraa tapha garaagaraa namoota keessa jiru finnee deebifnee isin bashannansiifna. Akka itti bu'aaraa jirtan akka hedduu fataa itti jettan galgala bareedaa warri isin guyyaa bareedaa akka itti dabarsaa jirtan abdii qabna. Samiraa itti galatoome sole mistariyaa. Carraatiif hin kanna. Nuti irraa qasadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Nagaa wallahi alhamdulillah. Mudannoo jirta mudannoo bareedaa maashaallah namatti toltan asuma jala taa'an isin caqasu jira hedduu dhugaan tiitoo hedduu seenu beektaa hedduu qoosaa keetiin jaaladha tanaafin irra si jala taa'e carraa kana harkadhee mana kee dhufuuf jecha hedduu gammadee jira. Galatuma obboleettii. Hedduu si jaaladha wallaahi ammallee yaada gorsa bareedaa nu kannaa jirtaa hedduu siin hordofa nuuf galatoomii siin jaakaasumaanu. Galatoome illee natti tokko ulfaadhu. Ani mudannoon biyya tun beektaa tanuma biyyaati. Egaa
mana keesseen emeetumaan deema inshaallah mudannoon tiyya biyyatti yani Mana keessanii sana isin jira. garburraa waan garburraa tolchan takkaa jira beektaa ta garburraa tolchanii dhugan takka Mana kam. wanta kan garee ta garburraa tolchan takka suusi jaamu maal jaanii waan sani Wanni garburaa tolchan hedduu. Qariboo jaantanii. Qariboo. isii sanii tolchaniiti ani nama garee biyya takka ta'u jira isii wajjiniin obboleessi fiina baajaajiin dhahee achi dheeyne isa bira akka dheeynetti waan san tolfatanii dhugu jiranii ani maanis bunaan see ture wanni gurraattiidha. Qabanii nakkannanii turanii an qabee dhugee. Amma jaaduuki wanti na mirqaansite. Mirqaanee jira ani birratti hin beeku beekee ani duraan biyyatti fi gadi nama deemuu miti nama qamaatii deemee qamoo jimaa kana hunda hin beeku. Akka tasaa waan san buna seetiin dhugee ture. Ija bana afaan nama goota garuu biyyatti. Amma gagiseen dhugu kayatiin deemna achi.